banamee jechuudha. Umuriin ta'e waggaa 18 gadi waan ta'eef akkaawuntiin dhuunfaatti sii banamuu hin danda'amu jechuudhaan sababa kanarraan kan ka'e akkaawuntiin sun banameef. Kanaaf waa'ee kanarratti immoo bal'inaan ustaadni keenya as jiranii isaa wajjin haasa'iitii siif ibsuu danda'anii jechuudha tokko tokkoon waadhifamu. Inni kun waan biyya jira waan ta'eef waan nu gargaaru yoo jiraate. Harmeen isaa duraan yeroo lubbuun jirtu akkaawuntiin qabdu isiin mataan akkaawuntiin qabdu ture. Kan harmee keetti akkaawuntiin eessa jira? Maal jette? Akkaawuntiin harmee kan keetii yoo kan duraan yeroo jirtu isiin fayyadamaa turte sun maaf isarratti isin gargaarre sitti kenname? Ni jira. Kanaafuyyuu akkaawuntii sana sitti kennanii jennaan ati hoogganuu dandeessu? Akkamitti danda'a? Mun danda'amu. Abbisee dubbii gaarii dubbataa turte atillee obboleessa keenya kadeerillee galatoomii namni naannoo irratti karaa fi qotaatiin illee waan gaarii hojjeteera ta'uu danda'a kanaan dura. Amma dubbiin keenya akkas jechuudhaan miti. Ijoollee kana guutumaan guututti gadhaabuu qabna. Daa'imman kunillee boru yoo guddatan wantu isaan barbaachisaa. Karaa namootaatiin wanna gochuu irra kallattiidhumaan ijoollota kana gargaaruu qabna waan ta'eef wanti akkanaa kanneen gochamuu hin danda'amu. Namni mucaan kun gara miidiyaatti beera hawaasni baay'een isa argeera ijoollota kanneen kana yaada keessa galchanii guutumaan guututti ijoollee kana waan gadhaabuu qabnu karaa namootaatiin osoo hin taane isa kana karaa baankota wajjin namoota wajjin mari'attanii wayii. Oo mari'anni damo akka mari'attaniif wanta kana sirreessitaniif kanaan dura harmee isaatii fi maatii isaatiif karaa adda addaatiin gargaaruus ni danda'ama. Gargaartaniittanis akka dubbatattanitti. Iyyaasu bara inkwaan isaa waggaa 14 miti. Daa'imaafuu akkaawuntiin banamuu ni danda'ama. Waggaa 18 waan barbaaddetti godhattu jee maatii gaariin akkasitti maallaqa kaa'ee jechuudha. Nutu gaafa mana barumsaa jirru buukii banadhaa jaanii waan jallaattii fa'aatti bitannuun waan qoloo fa'aatti bitannu fa'a guuree galchine dheenee fa'a baafannaa bardeemnee jechuudha. Yaa'u seerri amma jiran beeku malee. Ay dubbiin nama hin quubsu. Maaltu jira seetan ustaazonni inni irratti gargaaramaa jiru maallaqa hin nyaatan takkiin hin balleessan jechuu barbaannee osoo hin ta'in nama keenyaatu gargaarsa irratti iftoominaan waan guddaa hin kennan. Dhugaadha. Galee abbaa fi ollaa fi takkiin onkwaan ollaa ganda saniitii miti. Osoo obboleetiin haadha isaa dhuftee maqaa akkaawuntii banattee dhufte haboon isaa osoo dhuftee akkaawuntii kanarra guuraa jiran namni maallaqa guddaa irratti hin galchu. Because maallaqni shayxaana sagalee nama wallaqchiisti. Ijoolleen kuni akka sirriitti gargaaraman akka boorullee waan barbaadan godhatu danda'aniif akka namnillee waan guddaa amma ustaazonni keenyallee mucuma kana gargaaruudhaaf bira dhaabbatanii jazaa kallaa jennaani isuma gargaaruudhaaf maallaqa achirratti kan guuramu isumaaf yaadanitti waan biraatiif miti garuu nama keenyaatu waan guddaa irratti hin buusneef jechuudha. Mucaan kun akka booru amma maallaqa irra maqaan isaa ka'uu kana laallee malee booru rakkoo hedduu keessa seena mucaan kun. Ilma ijoollee xixiqqishoo tana isaatu guddisaa isaatu barsiisaa ijoolleen tun booru ijoollee jechuun waan barbaadde si gaafatte jechuudha. Kana fidii, kana bitii, san fidii sin jetti. Ijoolleen akka nama guddaati miti. Waan barbaadde isaa sanitti yoo hin harkanne hin raarsitiin jechuudha. So waan barbaade yoo godhuu fi baate ifitti gadda. Haadha yaadataa waa meeqaa jira daameej ta'a jechuudha. Akka akkas hin taaneef maqaa isaatiin banamee boru hojii gaariillee hojjetee waan barbaadeen ijoollee kana akka guddisuuf barbaanneeti jechuu barbaadeeti. Ustaazalleen dhufanii mee. Kanuma dubbiin bakka maaki. Aye bagana gan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagana gan no ideni. Kalakin. Asa Faisal tumura ratin tagada ture. Wangari da khaftan. Jolen namatu tartiba qabsiisa namarraa dhalatti nama wajji jiraatti namni namumaan nama ta'a bakka jirutti nama jiraachuudhaaf namni namatti haajama akkasuma rabbi rahmataa godhuu fi jannata rabbi haa kadhanne so'aadha isaanii
gaafa lubbuun jirtus ofiif mudhii hidhattee ifaa jalaa turte lafa haaraa turte bakka nuti agarrutti itti lafa haaraa turte ijoollee tana jechuudha. Alhamdulillah rabbiin lafatti hin dhiifne carraaqqii ishiidha. Ifaajee osoo kopheen kaahatiin ishiin kuduraa baattee guddisaadhaa turte san rabbi lafatti hin dhiifne hafalee fi jira jechuudha inshaallah. Taamil koyitee galma geessuuf rabbi haa godhuufi asirratti wanneen isin hubachiisuu barbaadu karaa keessaniin mee wanneen isin hubachuu barbaadu jechuudha. Karaa keessaniin haala kamiin ijoollee tana gargaaruu barbaaddan maal irratti gargaaruu barbaaddanii amma namni hedduun qunnamaa karaa keessaatiin nuuf dawwalanii onlaayinarraan warreen nu dubbisu ni jira. Kanaaf warreen nu dubbisu kana hundaa'uu deeggarsa wal fakkaataadhaa yoo dhufanis deeggarsa qabatamaadhaan lafa ga'e amma waan akkaawuntii irratti darbamuun alatti jechuudha. Deeggarsa dhaabbataadha ijoollee tanaaf wanni nuti barbaadnu ammaan ta'e. Deeggarsa dhaabbataa gaafan isiniin jiru akkaawuntuma qofa irratti waa buufnee maallaqni qofti argamu osoo hin taane waan argamu saniinis waan dhaabbataa hiree ijoollee tanaatiif boru fuulduratti bu'aa yaada malee namni gartee ijoollee tana irratti dagatu tokko ta'u uumuudha karoorri keenya jechuudha. Nuti koreen bakka tanaa anarraa jalqabee koreetu dhaabbatee jira jechuudha. Fooshaa ganda keenya bulchaa gandaati jira, abbaa fooshaati jira, ani imaama masjidaati akkasuma jaarsoliin ni jiran jechuudha. Dubbiin teessan dhiifama kaalid as bahii namni akkasii arguudhaaf warri si gargaaruu barbaadu baay'ee jira. Meebii as keessa abbootii qabeenyaa jiraachuu danda'a keessaan booda nu dubbisuu danda'an si harkanii keessaan nu dubbisuu waan danda'aniif as mul'adhu ishee. Bakka daa'imaa kana taayati. Daa'imni tiktaakii ilaawun na jedhu. Itti fufaa dhiifama ustaaza. Kanaaf wanni anilleen isin gaafachuu barbaade nama karaa deeggarsaa as dhufu kana haala itti isa deeggaran hubattanii mijeessuudha moo wanni isin godhuu barbaaddan moo jalqabumaa nama harkitaniiti nama sangamana fiddanii isa iyyaafattaadhaa jirtan waan jedhamuun isin gaafachuu barbaade isin raawwachuu barbaade. Kan lammadaa immoo akkaataan deeggarsaa karaa koreedhaatiin ammaaf hanga gartee wakiila tokko kan nuti itti amannu hawfiifilleedhaa irratti too'annu nama itti hirkifnu tokko goonutti ammaaf namni deeggarsa kana irratti alaafii ta'ee isaan irratti illee alaafii ta'ee harkaa qabu amaanaan haadhaatis kan irra jirtu numa kaas jiru kana jechuudha. Wanni isin hubachiisuu barbaadu kanaaf karaa kamiin isin maali wanni isin deeggarume wanni ijoollee tan akka gargaartaniif haala isin mijeessuu barbaachisu gara keessaniin maali akkaawuntii irratti amma fakkeenyaaf guyyaa jalqabaa akkaawuntii 2 banne nuti koree taaneeti malee silaa isa qofaaf banuu barbaanne waan kana nu qofaa miti barsiisonni isa qoran sun ni jiranii waajirri barnoota kutaa magaalaadhaa kan gartee waa'ee qormaata irratti taatee kana hordofe sun ka'umsa jalqabaa ka taasise isa jechuudha. Nuti asii reefka haadha isaa geggeessaa turre wayita sanitti akka inni deemee fatanaa seenu ka taasise nuyi ammoo gaafa inni achi dhaqee fatanarra taa'ee man buusu san warri achi jiru barsiisonni barattoonni namni rakkoota hoggaa arge waliif tirmata waan ta'e achitti warri hirmaannaa godhe isaan waliin deemnee mana baankiidhaa 3 dubbifne duuba mana baankii 3 keessaa manni baankiidhaa 2 ishii jee nu faana akka inni akkaawuntii banuu kophaa banuudhaa miti numatti dabalamee anaa fi namni tokko jira isa faana nam 3 taanee akka akkaawuntii bannu mana baankiidhaa Sinqee fi Awaash qofaatu hayyama nu godhe. Nigdi baankiin gonkumaa nu didde jechuudha. Waajjira barnootaatirraa waraqaa deeggarsaa itti barreessinee dadhabne karaa adda addaatiin deeggarsa gaafachaa turre umriin isaa 14 waan ta'eef fudhatama hin qabu waan jedhamu nu dura dhaabbatan duuba warri nigdi baankiidha. Kanaaf namni hedduunis nigdi baankii nu gaafachaa ture. Kophaa isatti baafnee nuti
maallaqa akkaawuntii sarratti buusan horee taanee hogganullee numa danda'ama ture. Walaakin wanni gartee akkaawuntii tana waloodhaan baasuu barbaachiseefi hanga inni umriin isaa maallaqa sochoosuudhaaf gahutti haala kanaan yoo gargaarsi isaa kun walitti qabamee boru ol guddata namni kuni yoo rabbi jee boru ganama rabbi umrii adeereessu qabeenya kun kanuma isaanitti ta'a jechuudha. Ka isaatii fi ka daa'imman kana har'a jireenya mataa isaa qofaa miti Khaalid dirqamni isarra jiru jechuudha. Jireenya daa'imman lamaaniitu isarra jige. Alaafinnata fuudhuun dandeenyeetu isa qabate. Alaafinnata namni guddaanu haati sunu itti mudhiidhaachitaa turte jechuudha. Kophaa ishiidhaa hireen kophaa muddee kophaatti rakkachaadhaa turte san har'a isarratti hafe waan ta'eef kanarratti immoo nu deeggaruun barbaachisu deeggarsa dhaabbataa waan arruma qofa qarshii deeggarreetuma gallee irraanfannoo son ta'in hanga mucaan kun bakka gahee nama jabaa ta'ee barnootaa fi bultii tanaanis cimee dhaabbachuu danda'utti deeggarsa dhaabbataa akka deeggaramu barbaannaa namoota isin jalaan isa deeggaruu barbaadullee wanni nu hubachiiftan kana jechuudha. Akkaawuntii tanarratti waan buusuu barbaachisaa buusu lakkisanii miti yoo jee kan mana tokko godhuufii danda'u yoo mana godheef yoo kan barnoota ijoollee tanaa sadeen ifirratti fuudhee hanga isaan xumuranitti ittiin fufsiisa jechuu ka danda'ulleen karaa saniin akka itti dhaamsa itti nu dabarsitaniin isinitti himuu barbaadan. Hayyee. Hayyee galatoomaadha yaada keessan dhageenye jirra. Nuti akkana isa finneef akka nama tokkotti nuti maybe nu beekuu dandeessanii maybe nu beekuu baasuu dandeessanii dhimma uummata irratti hojjannaa gizee hedduu uummata keenyaaf sagalee taanaa karaa kateellee uummata irraa ifii keenyaas waan qabnurraa goone uummata irraa sassaabne nama hedduu bira dhaabbannee ture jechuudha. Akkuma Khaalid kan arginetu uummataatu gaafa ture Khaalid fidaa jaani gaafa duraa irraa dubbatuun ture mana kanatti na erga san booda ammoo akkaawuntii ustaazotaatiin nama maqaa nama sadiitiin akkaawuntiin akka banamee jiru Facebook irratti namoota gurguddaan maxxansee arke maal jechuu barbaadeeti alaa kulli haal akkaawuntiin isaa umrii angama seerri yoo jijjiirame sin beeku ergan biyyaa beeki kana yoo jijjiirame beeku duraan nuti mana barumsaatti osoo umriin keenyaa 13 14 hin gahin xixiqqoo taaneeti ofii isaaniitiin mana barumsarra deemanii baankii nu banu turan. Mannummaan baankiitu mana baankii ijoollee xixiqqishoo umriin isaanii 18 hin gahiniif ol kaayyadhaa boruuf isin fayyadan hunjaaniiti qarshii 20 afaan duraa fuudhanii baankii nu banu turan. Akka maallaqa achi kaayyannee waan haati teenya jallaattii fi waadhaan jette kana akka achi maallaqa quxxabaa jedhameeti quxxabaa baradhaa jaanii takkiin immoo boruuf ol kaayyachuu baradhaa ja'anii tu namaafuu baankii banuu turanii. Arra mucaa rakkatee haati isaa duutee rabbi rahmataa godhuu fi reefka mana haadhaa mana kaa'ee qormaata dhagee qoratamee dhufe kanaaf baankiin akkamitti banamuudhaaf akkamitti didan maaliif didanii akka baankiin tokko qofa kan magaalaa san keessa jiru. Lammaffaa mucaa kanaaf sagaleen eenyutu miitirraa kan dhiifama sagaleen deebi'a. Arra mucaan kun akkaawuntii isaati yoo banameef isin dhugaa dubbachuudhaaf mucaa kanaaf dhaabbattanii jirtan mucaa kana madditti illee argamtan isintu waa godhaa isintu waa balleessaa osoo hin tahin ummata keenya kanaatu gaafa waa gargaaru warra isa maddii argame miti haati obbaleetiitu yoo dhufte obbaleetiin haboon isaatu yoo dhufte maqaa kiyyaan akkaawuntiin baname buusaa fi sila haboo barra haboo jechuun bar obbaleetii haadhaatii mire isiinillee haa obbaleetii irraa du'ee misila osuma dhufteewu namni kun iftoominaan maallaqa guddaa hin buusu. Gargaarsa keessatti illee hojjechuu ture. Waggaa dheeraa miidiyaa kanarratti waa'ee hawaasummaa kanarratti hojjechuu ture. Maallaqa
anqa yaaddame kan dooraala kuma kan nu barbaade dhibba faa kanna jechuu wanni kun isa bira ni gaamu hin ga'u waan jedhame yaadee jechuu isin galee kanaaf tajaajila keenya dhifama maqaa isaati yoo baname innillee fayyadamaa maallaqa guddaa harkatuu danda'a tokko maallaqa guddaatu abbootiin qabeenyaatillee buusuu danda'anii mucaan kun ammas akka Oromootti osoo hin ta'in akka Itoophiyaatti dhimmi isaa dubbatamaa jira miidiyaa gurguddaa dubbataa jira dhimmi isaa kun gabbuu sin qabu still miidiyaa OBS maali EBS irrattillee akka dhiyaatuuf sagalee uummanni kun akka ta'uuf EBS irratti dhiyaatu akka qabu achirrattillee abbootiin qabeenyaa waa beeksifatu baay'ee waan jirtuuf isa kana maybe anaatu sponsora ta'ee anaatu barsiisa warra jee fudhatu jiraachuu danda'a. Waan kana anaatu godha warra jee fudhatu danda'u jira. Maalleen qobatti taa'ee sponsora biraatillee abbootii qabeenyaa dawwalleellee ta'an meeshaan maqaa isaanii goonellee ta'anu akka ijoollee tana bira dhaabbatan ummata waan dhagaaniif ummanni gabbee akka sagalee ta'anu godhuu dandeenya jechuudha. Saniifuu maqaa isaaniitiin akka banamuuf immoo baankii sanillee gaafadhaa ummanillee sagalee ta'ee ijoolleen tu ijoollee mucaan kun arra hireen ijoollee daa'immaniitu isarra kuftee jirti. Haboo saataatu eessuma saata'u isa caala ijoollee tanaaf rakkatu hin danda'u. Obboleessa caala kan obboleessa haati dhalteef caala namni biraa rakkatu hin danda'u. Mucaan kun amma xiqqaadha ifii isaatiifuu sila ka guddisuu qabanii ifii isaatiifuu ka bira dhaabbachuu qabanii ifii isaatiifuu ifii isaatiif ofitti kaammatu qaban malee mee daa'imni kun amma rabbiin gaa waan akkanaarree rabbumaatu nama fidaa gaafa rabbiin fidu immoo waa malee miti gaafa rabbii waa takka fidu kan uume rabbuma nus kanas boru rabbiin haadha isaa uume rabbii isa kanas fudhachuu danda'a waan ta'eef kanaafuu wanti hedduun wanti ijoollee daa'imaa kun isarratti kufti waan ta'eef mucaa kana maqaa isaatiin banamee maqaan tokko ol kee lammadoo hin ka'u ustaaza keenya amma maqaan akkatti har'a dubbatamee kaalid seenaa hojjetee seenaa bara sahabaa hojjetee akkuma maqaan isaa kaalid ta'etti waan qaalii haatii jettu qabatee deemuu turee jaanii namni hedduun miidiyaan akka Itoophiyaatti uummanni akka Itoophiyaa guututti namni sooshaal miidiyaa qabatee irraan haasa'u tokko illee hin jiru. Saniifuu mucaan kun akkuma maqaan isaa haasa'oometti immoo maalleen illee akkasitti bu'uu qabaa fi jecha jiru yaadeeti akkaawuntii maqaa isaatiin haa ta'uu kan hin je'e namoonni asirra jiranillee yaada qabdanii mubaarakillee dhufee jira haasa'uu kophaa kiyyatti mana kiyya ifumaa mana banee ifumaa haasa'een fixu yaada isinii kan nagaa warri gastii gubbaa jirtanillee. Anillee makisha yaada biraan qabu yaadni kiyya kanuma ittaansee kalidiin ammoontan gaafachuu barbaadu tiktaakii qabaanni odoo tiktaakii qabaatee tiktaakii masaatiin illee dhufe yoo tiktaakiin qabaanni dammoo bilbila bitamee fi as mana kee kana dhufee viidiyoo hojjetee asitti namni isa fooloo godhee nama bira akka inni ga'u. Akka amma waa'ee isaa kun yeroodhaaf hin taane oduu akkaawuntii maqaa isaatiin illee as ba'e karaa tiktaakiitiin illee waan isa gargaaramuu fi namni illee waan fooloo isa godhuu fi achumatti inni viidiyoo hojjetee riipoostii illee godhamee gara OBN illee akka inni dhaqu karaa kanaa illee duusa gargaarre kunillee gaafii tokkodha yaada biraan qabu maakishaa. Abdusi. Wallah haasaan haasa'ame hundinuu sirriidha wanti makiin jedhaa jirtu. Amma dhimma kaalid kana maalirraan geenye bu'uudha haasofneetum asirratti dhiifnee bu'uutu hin taane waan tokkorraan geenye bu'uun dirqama. Yoo asu harruma asirratti haasofneetum akkana inni dhiifnee bu'aan qabaatu. Amma namni 3,400 kun utuu inni sa'aatii kanatti akkaawuntii dhuunfaa isaa jiraatee haa gargaaramuu jennee akkaawuntii kana asirra finnee namni hundinuu waan danda'u namni 3,400 kun yoo birrii 1,000 godhee birrii xiqqoon dhufu. Kanaaf akkaawuntii uummanni immoo kan guutuun koomittii dubbisaatiin jira. Akkaawuntiin akka ta'e banamuu qaba. Bakka warri baankiillee seera utuu hin taane dirqama namummaatiif jecha banuufii qabu. Duraan yookiin gaafa sanii ragaa mana barumsaa geessatanii dheetan sana akkanatti vaayiraalii bahee akka Itoophiyaa guutuun irraa dubbatu. Gaafa akkanaa jarrillee dirqama banu warri akkaawuntii bananullee warri baankii jechuudha. Dirqama. Maaliif seera qofittiidhaan osoo hin taane waan amma inni keessa jiru ilaalcha keessa galchuudhaan sirreeffamuu danda'a waan ta'eef sirreeffamee otoo dhufe maqaa ijoollee sadan kanaatiin banamee
Otuu dhufee baay'ee gargaarsa argachuu danda'a akkuma makiin jette. Yoommoo amma lakkii bakka isuma amma baname kana ofitti irratti dhiisnaa jedhame akkuma makiin jette namni sila kuma tokko niyyatee gargaaruu barbaadu birruma 100 natti haa ba'u ofitti galcha. Wama xixiqqoo wayii jiramti. Ijoollee fillee waa tokko gochuu hin danda'u warri gargaarullee waan niyyatan sana gochuu hin danda'an jechuudha. Namni makuma abbaa gargaaramu sanaa barbaada namni gaafa nama gargaaru. Kanaaf waan kana nama sirriitti waan kana warra baankii keessaas ta'u itti dhiyaatan yoo jiraatan nama sin gargaaruu danda'u. Ni qabdu nama isinii dawwalee immoo waan kana irratti yaada isinii kenna. Miidiyaan isinii dawwalee yoo jira karaa miidiyaa ofiitti isin dhiyeessee waan kana isin gargaaruudhaaf. Miidiyaa gammadaa olaanaa amma baay'ee Itoophiyaa keessatti waan akkanaa kana irratti dhiyeessee gaafiif deebii godhe akka gargaaramullee ni godha. Jarra akkasii kun isiniin dawwallee ammallee namni waan akkanaa isin gaafatee sirriitti isin hordofaaru jira. Warruma keessaa yookiin dawwalee dhiisumoo abbootiin qabeenyaa isinii dawwalan jiru. Maaltu deemaa jirame waan kana irratti? Ammallee maal godhu qabdaa seete kaalid dhimmi kan kee booda namni maqaa keessi kaasu hin jiru. Sauma maqaan kan kee obboleessa kiyya. Sauma maqaan kan kee akkana keetti dhimme halaa wallahi waa hedduudha ijoollee lama siitu guddisa. Kanaafuu tiktaakii alakee ama yaada mataa kiyyatti gaa'is yoon dogongorellee dogongorteen anjaa hin sodaatin ashii dogongoruu hin danda'an ilma namaati. Ustaazinlee yoon dogongorteen anjaa ilma namaati maybe beektuu ta'eeti miti kan asirra ta'e. Kanaafuu alakee yaada maakitti namni dhufee viidiyoo sirraa shaqqalatu hin qabu. Hundi dhufee viidiyoo xiqqaanis guddaanis maqaa keetiin fooloo guddifatu hin qabu. Namni Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh mubee. Fixadhuu naa kenni. Hayyee siifin kan namu bee keenya mangistii. Amma namni hedduun dhufee viidiyoo si waraabeetuma fooloo fi laayikii itti shaqqalataa jira jechuudha. Irra guddaan kasii yaade nuti wal beena. Kasiif yaade muraasa malee irra guddaan si shaqqalataa jira. Ati madaa keetiin akka namni si shaqqalatu godhuu qabdu shi. Madaa keetii irratti dhaabbatanii akka si shaqqalatan godhuu qabdu. Yoo danda'an bika guddatti akka ol si baasan miidiyaa guddaa irratti akka si ol si baasan ani rakkoon ijoollee tana guddisuu ijoollee tana barsiisuun anarra jirti. Dubbaddu ati daa'ima waan tateef ofirraa dubbachuu wallaaluu dandeessa. Haati teenya erga akiramte osoon akiramiin dura abbaan keenyis nu gargaaruun ture bultii biraa jaarratee jira. Ijoollee tana anaatu guddisaa. Ijoolleen tun na harkarra buutee jirti. Firri nu gargaaru hin jiru. Haadha takkitti qabna. Haati takkitti qabnu akkuma ati waanuma ati naan jettee irra dhaabbadheen dubbatu tura. Haati nuti takkitti hin qabnullee shaqaxa. Wayii gurgurtee nu guddisuu turte. Wanti hundi anarratti deebi'ee jira. Na gargaara akka uummata Itoophiyaa guututti afaan Amaariffaatiin afaan Oromootiin viidiyoo takka dalagi na gargaara. Miidiyaa guddaa tokko irratti illee rakkoon kiyya akka dubbadhuun barbaadaa jira. Nuti immoo maal goona? EBS irratti akka ati baasu goonaa jechuudha. Dhugaadha. Amma Mr. Abinnati warri biyya keessaa nama gargaaran Master Abinnat kun faayoo viidiyoon kun bira gahee. Amma Master Abinnati illee itti himuu deemna. Amma Master Abinnati gammadaa shoo hunda isaaniitu akka ol si baasanii dhimmi kan kee sadarkaa harkateetti maaliif jennaan ati har'a wanti ati goote dhalootni booru akka haadhaaf abbaa isaaniitiif ajajaman godhaa jirta. Dhalootni gaafa haadhaaf abbaa isaaniitiif ajajaman biyyaafis ajajamuu danda'an ustaazota illee kabajuu danda'an manguddoo kabajuu danda'an hayyuu kabajuu danda'an haadha sinqee kabajuu danda'an abbootii gadaa kabajuu danda'an ollaa kabajuu danda'an gaafa haadha isaaniitti qaalii haadha isaanii kabaja namni haadha qaalii haadhaa hin goone biyyaafis ofiifis ollaafis ta'uu hin danda'u. Dhaloota waan gaarii irratti guddatu kana akka dhalootni biraatillee akka kaalidiin ta'a. Anis haadha kiyyaaf ajajamuu qaba. Haadha isaa duuteef qaalii isaa kabajee haadha tiyyata jirtu tanaafuu anuu maaliin godhe waan ja'amutu gaaffii namatti ta'a jechuudha. Singalee seenaa hojjetee jira mucaan kun. Kanaafuu mucaan kun sadarkaa guddaarratti ol bahee namni hundi akka amarraa dubbatemetti gargaaruu qaba waan ta'eefu maqaan akkaawuntii isaatiin haa banamu. Mee Mubaarak waan jettu yoo qabaatte carraa sii kennee jira. Maal itti yaada kiyyarratti? Mubaarak. Yoon dogongorellee na of galcha. Mubaarak musammaa ni jirtaa? Jira, nuti irra kaatee yaa jira. Salaam alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشان وقعدوا برضو. ummata keenya akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii